Kufaan nuti tokkummaa hin qabnu, jaalala hin qabnu, waliin jaallannu, waliin kabajnu. Nuti har'a akkasitti wal qoodaa oolla, oran labsaa oolla. Garuu osoo tokkummaa qabaanne nuti har'a maal taana? Maal ijoo kaleessa kana miti bare mootummaa hanga funyaanitti hidhatee bare uummata dararaa ture iyyuu bare Oromoon ofirraa kaatee biyya isaa qabachiisee daangaa isaa eegsisee jiraachaa ture bare. Waloomaan tokkummaadhaan jaalalaan har'oo beekee har'a ganduma tokko ta'e iyyuu bare Wallagga yoo ta'e Wallagga baadiyyaa deemuun qoodaa. Baalee yoo ta'e bar Arsii Baalee deemuun qoodaa bar Harargee yoo ta'e Harargee Harargee dhiyaa deemuun qoodaa bar. Tokkummaa hin qabnu yoo tokkummaa qabaanne garuu kana miti waan neetworkiidha barbaanne gochuu dandeenya. Jarri kun bakka harree faddaggee namarraa gortu. Jarra kana ilmoo namaatti so kanaafuu inni guddaa waan hundumaa dhufu Rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu. Makii waati immoo galatoom yeroo hundumaa saba keetiif sagalee ta'uu keetiif ati dhugumaan Oromoodha. Oromoo gaafa ofiin jettu ati Oromoo bakka hundumaa bakka of buusta. Oromoo bakka hundumaa bu'anii dubbachuun yeroo hundumaa carroomuudha. Rabbiitu sammuu akkasii namaa kenna. Baay'een dhaloota keenya kan hin beeknu. Baay'een dhaloota keenya amantaa gandaan kutaa wal qoonna. Ani Oromoo akkasitti ofiin jedha. Oromoo jechuun bar sabni sun waan isaan nu hojjetaa jiraniif barnuuf sababa nuti siyaasa garaagaraa hordofnuuf amantaa garaagaraa hordofnuuf ilaalcha garaagaraa qabaanneef ganda garaagaraatti galluuf miti. Because of Oromummaa. Oromummaan nu biratti gatii haa qabaatu. Erga Oromummaan nu biratti gatii qabaate yoo nuti tokkummaa qabaanne jaalala qabaanne saba kana miti waan barbaanne gochuu dandeenya. Asiniin jedha. Egaa ani kana caalaa hinaasa'uu namni na caalaa haasa'uu danda'u hedduu jira. So galatoomii ati mahiikoo ulfina guddaa galata guddaatu siin mala. Kabajami yoo ni dirribaati illee galatoomii isaa gatanii kanas hin jaalladha. Rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu. Falli keenya maal kan jedhuuf immoo moor garaaf deebiin haasofnu waan ta'eef jabaadhaa makii kwaati galatoomii rabbii guddaan si haa eebbisu. I don't know for you. Thank you so much. Dhugaa galatooma. Turisti new chapter dhaa fi turisti kan jedhu galchi yoo carraan alatti immoo daqiiqaa 3 dubbadhee gasii bu'uu nan danda'a iddoo gadhiisuu nan danda'a. haa dubbatu turiin dubbata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap beralih Markov. Sagaleen kee jira maaki. Ni jira. Ayee carraa kan nu kennu. Seeyisiin ture. Uummata keenya lammii keenya uummata Wallaggaa warra dhumee Rabbiin jannataan haa milkeessu. Warra saaf immoo akkamitti baraarra jechuudhaaf namni tokkummaa tumsuu qaba. Yeroo hayyuun tokko du'ee fi yeroo adagaan tokko argamee akkanuma miidiyaa irratti baanee iyyinee boonyee wacnee dhiisuun kun midhaa miti. Namni tokkummaa jabeeffachuu qaba. Warri har'a nama 10 nama 30 nama kana qale kuni xiqqoo takka malee akkuma amma dhiyoo mucayyoo hoteela keessatti ajjeefame san 7 takka hundaatu guyyaa 3f xiqqoo iyyine hundinuu dagateera. Amma mucayyoo sun akkuma du'e warra beetasaba isaa fira isaa yoo ta'e malee Oromoon irraanfatteetti jechuu qabritee bira dabarteetti. Kana ta'uu qabu ummati kun amma akkana godhaman kana isa kana ammas inuma darbaa. Balaan tokko baada bu'ee inuma darbaa inuma irraanfatamaa garuu osoo man bu'in balaa sun ofirraa namni tokkummaa ummate lafa fagootti ofirraa eeguun barbaachisaadha. Amaara yookaan faannoo ummata Itoophiyaa kee jirtu sana ishii amma lammiidhaan xinnoo tana dhiisi. Itoophiyaa guutuu keessaa kutaan afuruu kutaa 11 dhiisi kutaan afuruu qulqulleessee baasuu hin danda'a. Garuu tokkummaa hin qabnu Oromoon yeroo waan uggale bu'anyee walitti fiiguu malee yeroo biraa namni wal quba qabu hin jiru. Kanas ummati Oromoodha akkasitti keessaanillee ta'ee biyya keessaa illee ta'ee wal quba qabaatee wal ijaaruu qabaa. Mootummaadha ammoo abbaan faannoo guddaan Abiyyi fi Shimallis waa'ee siyaasaa kana keessa illee isheenu dhiifama warri isinitti wanni jedhu yoo jiraate. Dhimma kana warruma biyya keessaatti abbaan toshuu danda'u warri miidiyaadhaa immoo tokko walii tahaa. Akkasitti irratti hirmaadhaa isiniin jennaa galatooma warra dhume Rabbi araarama. Galatoomii atillee ishii yoonii dubbadhu. Galatoomii turistii wabos kan jedhu galchi. Anasitti waa tokko qofaan dubbadhee barbaadaa jira daqiiqaa 3 yoo baay'ate jechuudha. Ijoollee baay'een maal jettu Oromoodha carraa Oromoo harka galee Oromoon carraa gadhiisuu hin qabu. Keessa dubbaddu neetworkiin isaa sirrii.
Aye, waan isin dhibu keessaa jechuudha. Isin Oromoo harka carraan galee kan jettani Oromoo harka miti amma carraan kan galee. Haayila Sillaaseen Oromoo ture bro. Mangistuu Hayilamaariyaam Oromoo ture obboleessa koo. Oromoo jettanii afaan hin badinaa. Oromoo maqaa laxxafachuu yookaan maqaa maxxanfachuu otoo hin taane Oromoof hojjechuudha. Dhaggeeffadhaa isinittan ibsa. Namoota Oromoof hojjetanii idimeen dheeratanii Alamaayyoo Toomsaa battalatti nabsiisaa balleessanii. Yeroo inni Oromiyaa bulchaa ture jechuudha isinittan hima. Nama Oromoof hojjetu hin barbaadani, mootummaanis hin barbaadu, biyyattiinis hin barbaadu jechuudha. Dhageessanii kanaafi abiyyiin keenya Oromoodha baluun akkasidhattanii gaafa amantaa fudhattanii gaafa gandaa fudhattanii gandatti fiddanii galtan dhaabaa waan akkasii. Barbaachisaa miti jechuudha. Bormarroon dhufee biyyan bulchate garuu Oromoof hin hojjetu taanaan anatu mataan gadi isa dhaaba. Maaliif Oromoodhaaf akka hojjetan barbaanna malee nuuni eenyuyyuu dhimma siyaasaa isaa keessa akka waan biraa gaggeeffatu hin barbaannu jechuudha. Isinii galeera Oromoodha. Oromoo harka carraan gale jettanii warreen polotikaa waliin dha'uu barbaadanii dhiisa. Amaaraan kan inni si ajjeesaa jiru sababatiif abaa'oo taateef yookaan immoo sababati bilisiginnaa taateef miti. Sababati Oromoo taateef si ajjeesaa jira. Dhaggeeffadhu sittan hima. Bilisiginaas deggerii, kaafaa'us deggerii, abaa'us deggerii waan barbaadde iyyuu deggeri. Garuu gaafa Oromoon tuqamu gaafa dhimma Oromummaatti dhufu wal taanee diina keenyan dhoofnu taanaanii caccabsanii nu nyaatu akka arganitti jechuudha. Isinii galee as jalatti waan biraa naasena waan biraa hin barreessina. Bakka nuun amma kan jechaa jirru maalidha? Carraan Oromoo harka sagalu abbaa barbaade harka sagalu garuu sa'aatii kanatti Amaaraatu nurratti kaa jira. Isinmee gowwaadha malee nuun sooshaal miidiyaa kana irratti atmosfeera sooshaal miidiyaa kana qabachuun beennu malee jechuudha. Amaaraa kilaafa zara yaa qobifa wanta sanaa isaan dhageessetti yeroo ta'e yeroo darbe mistiraan kan isaan haasaan viidiyoon ba'e jechuudha. Maal jechaa turan walloo kamisee fi achi intinirra jiranii kamisee fi warra daangaa sanaan irra jiran jechuudha. Of keessaa ajjeesnee reebnee baasuu qabna. Of keessaa ala gochuu qabna jedhan yeroo isaan mari'atan jechuudha. Luk isaan akka itti mari'atu giruuppii irratti ta'anii maal jedhani mari'atu gama sanaan akkas yoo goone asiin immoo wallaggaarraa nanneen liyyuu zoonii gaafanna asiin immoo warri wallaggaa keessa jirtu immoo dubbii kaasti kara kamiin immoo Oromoo jeeqna dirree lolaa kara kamiin goone jedhani yaadu. Amma immoo as ejereetti dhiyaataniiru. Dhiibanii eessaa fidaa jiru jechuudha. Lola kana Oromiyaa irratti akka ta'u gochaa jiru jechuudha. Oromoon keenya rafeera as callisee udduu darbataa irraa tiiktaakii kanarraa callisee waan ta'a arge ilaalaa oola. Polotikaa isaan hojjetaa jiran polotikaa xinnaa miti. Warra kan keenyaa rafteetti walaa nyaattu malee jarri jechuudha. Waan isaan hojjechaa jiran salphaa fakkaata garuu hojii qaba jechuudha. Maaliif ennaan uummati Amaaraa baay'een isaan baranne maayimii isa hubatee fi simmeetiidhaan oofama. Siigalee nama hin baranne tokko tochas bee maal jedha Oromoo qaliittiin jedhaa miti yaalla inni achi biyya jiru dhaqee gowwaani Oromoo keenya dhaqee mormoo kutu. Ayyaana kanatti ikkoo dhiiga hoolaaf saawwaa miti kan dhangala'ee bara dhiiga Oromootu dhangala'eensiin jechaa jira bara. Namni hoolaa qalatamni isaan Oromoo keenya qalataa jiru obboleessa koo. Oromoo keenya dhiiga isaa dhangalaasan waggaa ayyaana haaraa namni akka seeraan kabajatu Oromoon keenya gaddaan dabarse. Siigalee ayyaanni beeyoo ayyaanas gaddaan dabarse ayyaana baases gaddaan dabarsa haaraa jechuudha. Sababa maal ta'e sababa Oromoo ta'eefidha. Kanaafi paartii barbaadde iyyuu deggere waan barbaadde iyyuu ta'e naannoo kee Amaaraa yoo jiraatte Amaaraa kana booda akka boofa morma qaban itti qabdee of keessaa baasuu qabda. Dhaggeeffadhaa isinittan hima. Waggaa meeqa jiraate afaan kan danda'a waan kan danda'a dhiisa isaan boofadha isinittan hima. Biyyan jiraadhu keessatti sirriittan beekan Amaaraa jechuudha. Waan si ajaa'ibu keessa qabeenya qabu makiinaa qaba Amaarri sun maal godha biyya keessatti uuba tokko hin qabu suuqii tokko illee hin qabu. Biriin isaallee akka jirutti asii ol ergamaaf makiinaan inni qabu mataa isaallee daangaa iddoo biraarra dhaqee hojjeta. Shuf eessa taa'e Oromiyaa keessa taa'e jechuudha. Qabeenya isaanii akka ittiin isaan achi dabarfatanii gaafa dubbiin ka'u maal godhu harka qullaa isaanii deemu maaliif ati waan tokko gochuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Isaan bilxiidha Oromoon keenya sattimoo isatti dhadheen gadda kan natti man zeeginatii kee mindin no maannetii kee gaafatanii mana sitti akka raayya'u jedhan warra Amaaraatu. Lafa Oromoo irratti mana ijaarratte Oromoo yoo taate sittin akka raayyaatu dhamman maal jechuudha akka jechuudha lafichi kan eenyuuti kan jalqaba mana irratti ijaarrachuu ishee dura jechuudha. Akkamitti Oromoon keenya dammaquu qaba ani dhugaa rabbiin isinitti hima duyi wallaggaa irratti raawwataa jiru kutaa Oromoo kutaa 11 irratti raawwate baay'inatti tola. Isuma dhugumaan isinitti hima kutaan Oromoo hundumtuu wadamee dirooniidhaan garafamee Amaaraan cafacafame haga irribaa ka'utti ta'uu qaba duyi kun jechuudha. Inde Oromoon kutaan kan koo rafaa jira bar bakka bilisummaan kanuma jedhee rafaa jira bar inde maal taata irreecha kabanye Finfinnee irratti miti maal waadaa keenya deebi'e kan waan ajaa'ibaatti gaaffii Oromoo deebi'e abeet dhaabbadhaa maaloo irreechi deebi'uu baatee si gaafa bilisoomtu funyaan qabdee deeffatta Oromoo
dhaggeeffadhu sittan hima. Har'a akkas ta'e jettee naasa'in afaan Oromoo akka Afrikaatti sadarkaa sadaffaarra jiru hagarraatti agaanoo afaan hojii federaalaa hin taane gaaffii keessa kamtu deebi'e. Amaaraan akka barbaaddu hedduu keessa si dhiitaa jirti. Baalasilxaanii iddoo garaagaraa jiran akka jiranitti warra Amaaraati. Mee gaaffii keessan kamtu deebi'e. Yeroo sanas Oromoo daangarraan cafaccafii baasii arii akkas godhi jedhanii Oromoon keenya afaan qabatee ta'a. Hin kolfaas taa'e. Wallaggaa teessee afaan Oromoo haasofteetitu liyyuu zooniin nuuf laatamu jetti. Ma gadi fudhatee hammam godhame borimmoo dhufanii tura ituu abbaan kee taa'uu haadha keessa biratti gudeedu dhugaa rabbiin isinitti hima ajjeesuu waa bira ituu tiija keen ilaaltu dhaggeeffadhu Oromoo amma wal taatee hin kaatu taanaan diina kee ofirraan dhorkitu taanaan wal qooduu dhiistee amma sa'aatii kanatti loluu qabdu diinni Amaaraadha. Isinitti hima dhaggeeffadhaa biyya Itoophiyaa kana kan jeeqaa jiru Amaaraa nafxanyaa isa baalu naachu. Maaliif ennaan Tigiraan biyya jeeqaan jirtu sabni biraan biyya jeeqaan jiru saba biraa wajjin illee jiraachuu sabni hin dandeenye saba eenyudha saba Amaaraa jechuudha. Yeroo Tigiraayitti duulaa turanii qeessi isaaniitu qaddaseetti ergaa ture bara. Intee maqaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu jedhaa tokkosaa hidheetti ergaa ture qeessi isaanii kan eegu kan Amaaraa. Qeessin iddoo biraa akka dhaqee waan akkasii gidduu hin galle. Sheekiin Amaaraa sheekiin Oromoo iddoo biraa dhaqee waan akkasii keessa hin galle. Kan akka godhaa jiru saba kamii wajjin illee jiraachuu saba hin dandeenyedha Amaaraan jechuudha. Kanaaf Oromoon hammataadha isa jedhu dhaqaa dhagaa diimaa hammadhaa jirutti argamme. Dhaqaati dhagaa hammadhaa warri Oromoon hammataadha jettanii Oromoo dambaarraa beektu adooda Oromoo adoode gootanii Oromoo hammataadha jettanii boofa hammachiistanii teessu jechuudha. Boofa kiisii kaachiistanii teessu jechuudha. Oromoon hammataa miti. Gaafa diinni kee morma si kutuun morma kutteetti agarsiisuu qabda allaqe yoo kana ta'uu baate sin kabaju jechuudha. Inni morma kee kutee mukatti baataati teessisa gabbar maal jechuudha. Walqixxee ta'uu qaba bakka daangaadhaa si dhoofti cafacaftee atis baasuu qabdaan. Sinii galee maaliif Amaaraa kan jedhame hundumtu meeshaa qaba. Even Oromiyaa kililii keessa ta'e mataasaa jechuudha. Eengaddama maal jedhanii haasa'u hin hidhachiisnaa. Amaaraa Wallagga keessa jiru hidhachiisna jedhanii. Oromoon keenya ko maankiyaan tokko mana isaa keessan taa'u sin jedhee dabar. Oromoo maankiyaan tokko mana keessan taa'u. Mana keenya jechuudha. Dhufanii fattashaniiru siifan hima. Dhugaa rabbii sitti hima. Mana keenya ol galanii abbaa kiyya bira darbanii saanduqa bansiisanii waan hundumaa fattashan. Eeyoot mootummaatu fattashan. Oromoo kan ta'e jechuudha. Isaanoo achi dabarsine hidhachiisna Amaaraa jechaa jiru. Amaaraa hidhachiisan achi booda maal godhu hin cafaccabsiisuun. Siigalee kanaaf Oromoon keenya harka isaa duwwaa jira waan na ta'eefi diina isatti dhufe kana wal ta'ee waliin injifachuu qaba waliin ofirraa dhorkuu qaba. Wallagga qofa keessa miti kallattii Jimmaarra Arsiirra eessa harar bakka jirtu hundumaati Amaaraan diina Oromooti waan ta'eefi Oromoon beekuu qabna. Kana bareechee beekuu qabaa jechuudha. Haga isaan dhufanii morma kee ciniinanii dhiiga dhuganitti eeguun qabu. Bakka diina keedha saatii ta'etti si waraan waan ta'eefi daftee ofirraa shanya'uu qabda. Thank you galatoomi siin jedha daqiiqaan si jalaa fudhadhee new chapter ol galchii yoo bakka hin qabdee gadan bu'aa waan ta'eef. Thank you galatoomi. Beetii dhugaa keetii galatoomi atilleen beetii. Internetiin rakkisaa jira dhuunfaa wajjin gadi bu'aa akka beetii baasii jechaa jira naftanyaa ani Amaaraan akka dhaggeeffachuuf Amaaraa fa dubbachaan jedhee malee ani zarii naftanyaa hin qabu. Bagumaan qabaanne dammo. Ayyee. Okay, networking qabu dubbachuun na jeeqaa jira dhugaa dubbachuu hin danda'u. ayyee shibaa. Ni sanca. Boda fi new chapter kashian gadan buat. Thank you. Baik kalau Tommy. Thank you. Okay, ni Mona. Maki. Nagada akkam hundi keessanuu baga nagaan nuti Maki. Guddaa galatoomii Maki. Jiraadhu. Amma ta'e durii qabdee amma uummata Oromooti. Kan amma tokko gurrataa jiru. Sidha warreen kaanillee si dhiisanii sokkaniiru. Suma qabna ishee usirratti amma ta'e kaaniin gubaa kaaniin diinaan kokkee wal qabaa. Amma kana ta'uu keetti siin galateeffadhaan maqaa hidda Oromummaatiin galatoomii. Gaafa gararanii yaada kootti yeroo deemu keenya bara baraan boo'ichuma ta'e. Bara bararra darbee amma ji'a ji'atti nu deddeeramaa dhufaa jira. Ji'a ji'arraa ammoo guyyaa guyyaatti deddeebi'aa jira, dhufaa jira. Kun waanuma nama jechiisisu hin qabu jechuudha. Imimmaan keenya garuu namatti miti kan himannu Waaqayyoo bichaatti isa samii fi dachee kana utubaa malee diriirse isatti yoo hin boonye ta'e amantii qabnu hin boo'udha. Ijoollee dhugaan isinitti hima. Imimmaan keenya irra darbee amma akka suuqa saree akka sareetti suuqa keessa deemuutti suuqatti galuutti jira Oromoon. Dhugaan dubbadhaan
Oromoo miiliyoona 60 dhennaa afaan keenyarraa dubbannu nan qaanaan yeroo baay'ee. Miiliyoona 60 jechuu miti. Miiliyoona 20 10 jechuun baay'ee na saalfachiisana. Dhugaa dubbachuudhaaf. Harmeen keenya harmi irraa cite harki irraa murame jennee akka seenaatti odeessinu ijaan argaa jirra. Gurraan nageenyetu isa gurraan nageenye isa seenaa nageenye ijaan argaa jirra dhaloonni qubee. Dhaloota qubee jedhee of waamu kootti baay'een qaanaa baay'een of sheemichiisa jechuudha. Nimoona baatiriin kun irratti cufaaraa al tokko carraanaa kenna. Dhiifama Nimoona. Waa xiqqoo dubbadhee mba'uu fedha. Ayyee. Dhiifama guddaa carraanaa kennatti al tokko dubbadhee mba'u. Okay. Jalqaba irratti nama 500 wayina dhaggeeffataadha natti fakkaata. Wannan dubbachuu barbaadu dhaloota warra afuuftuu fi warra fakkeessituu asirraa ala ba'aa jirtu tan dubbachuu barbaada jechuudha. Dheengadda mormi nurraa citee baranaal tokko didichitanii lafa cirtanii hudduu keessanii baqaqtanii iyyaa turtanii amma deebi'anii ciibsanii qalanii nan abbaatanii afaan banuu jalqabdanii jechuudha. Keessattuu warra followers gurguddaa qabdan seeraan na dhaggeeffadhaa. Hundi keessan iyyuu warra jirtan nu sajjira. Sobdaniin fakkeessinaa irra nurra deebi'anii nu kutanii ennaan abbaatanii didichinaa dheengadda kan lafa ciree u'uu jedhee iyyaa ture nama 3 nama 4 warra followersiin jaraallee baay'ee gurguddaan taane nuyiidhaa jechuudha. Arra deebitee wallagga irratti ciibsitee nu qattee jaaniyyuu arra isaanii wayyoo bilaagdee haadha kee godhu ganaa ciibs kana caalaa fuulduraan miti dugda duubaa ciibsanii ganaa nu qalu jechuudha. Amma akka gochaa keenyaa fi akka dhaloota amma sa'aatii kana jiru ciibsanii nu qalu miti fannisanii nu qalu nutti xiqqaata nutiin jechuudha. Ciibsanii nu qaluun baay'ee nutti xiqqaata jechuudha. Zarmaan zadii Oromoodhuma jedhamu kana lafarraa fixuu danda'u turan akka gochaa keenyaatiif jechuudha. Akka dhaloota bubbee eelee sibiilaa arra bulluqee boriit immoo deebi'ee jireenya isaa jiraachuuf jiruuf jechuudha. Arra asirraa dijjitee erbee shiraastee bilaagdee riippetee moojii boo'ichaa asirratti roobsitee kaatee boriit immoo deebitee tabashee fi xebette bashee biraatti deebitii jechuudha. Gaafa wallaggaan ciibsee qalamuun kaan baga maaltu na galchee naan kutaa qoonnufne inni Harargee inni Jimmaa inni Arsii ciisee xaxaatiseetu yoo an kontu qabne maal na galchee jedha. Inni kaan immoo baga qalame baga akkas ta'ee jedha. Dhaloota joonjooftuu waa tokko bu'aa buusuu hin dandeenye kuma tokko waa fiduu hin dandeenye arra fakkeessuudhaaf abbaatee didichitii jechuudha. Kanumti dhugaa immoo Oromoo awwaalee irra taa'utti jiru si warra foloorsii guddaa qabudha jechuudha. Maakiin kanaan dura nama jabduu nama baay'ee jabduu turte amma deebitee warra kaanitti makattee jirti jechuudha. Dhugaa jiru sutanii ma yoon ta'e warra kaanitti makattee afaan kee cufattee deesseerta jechuudha. Utuuti keessaa ija qabda foloorsii guddaa qabda afaan kee qabachuudha baattee uummata kanaaf dura buutee akka duriitti dubdee tarii namoonni si ilaalanii sirraa fuudhanii sagalee ta'uu danda'u jechuudha. Amma garuu warri foloorsii gurguddaa qaban siree jaraa afatanii maaltu nagachi jedhanii xeebexxeban kan biraatti achi deebi'anii jiranii uummata keenya ficcisiisutti jiru. Warri Amaaraa garuu guyyaa tokko qalamuu mitiiti ama Oromoo ciibsitee qaltee kaatee Oromootu na ciibse naqale gaallaatu naqale jettee abbaatee wayyoo iyyeettee sooshaal miidiyaa waliin geessi. Nuti gaafa ciibsnee qalamne gaafa lammaffaa mormi nurraa qalamu abbaanee afaan bujannaa jechuudha. Maal dhaloonni bubbeen dhaloonni joonjooftuun akka kanaa boriitu immoo hin dandeessa taanaan wallaggaa irraa isa daangaa Amaaraa irra jiru asirraa bo'uu dhiisi walitti sassaabamtee afaan biraa banuu dhiisaati. Irraa warra mootummaan irraa hiikee warra kuma kana diinni irraa hiiktee uummata keenya ajjeesaa uummata san hidhachiisaa kalas kanuma. Uummata ajjeefamaaru uummata ciibsame qalamaaru san hidhachiisu arra qofaa irraa boonyee kaanee irraa iyyinee kaanee galuun hiikanuuf hin qabu. Boriitu jarri deebanii nu qaluun jaraan oolu nu ajjeesuun jaraan oolanu. Ingodhama taanaan dhaloota furmaata fidu dhaloota furmaata fidu ta'uudha. Arraa immoo hojii boo'ichaa walitti arginee bilaagdee akkas ta'ee sana ta'e noo waan tokko faayidaan qabu. Dhaloota furmaata fidu dhaloota inni du'eera isa jiruuf immoo maaltu godhamuu qaba kan jedhu aduu. Dhaloota maata lafa kaa'u ta'uu. Dhaloota yeroo hundee immoo hojichaatiin dhugaa geeji akkas taatee santu ta'e jennee xeebexxee dhiisnee mata lubbuudhaan hafe kana qotee bulaa wallaggaa irraa akkatti ciibsame qalamaaru inni qalame bakka dhume raawwate inni isa jiruuf furmaanni jiru maalidha maal gochuu qabna maaltu ta'uu qaba jennee dhalootatti yaadu ta'uudhaa qabna malee ammas irratti wal geenyee nama 600 nama 700 sassaabne inni
juri nu jala taa'ee nu dhaggeeffatu summatuma horiidha na dhaggeeffadhaa seeraan horii dhaloota hiikan qabne dhaloota gabrummaa mataa akka tiraasii ta'uuf jala keessa irra rafaaru akka gochaa keenyaaf gabrummaa nuti qaatanutiin bara qubee generation yookiin immoo new generation jedhamne waamnu keessatti garbummaa mitiiti maqaan gaa jedhamu iyyuu nurratti ka'uun qabu ture waaqoon guutuuni yoo dandeenya gabrummaa hundeetti buqqisna dadhabnaan immoo dhalootatti guddisna jennaan dhaloota gabrummaa ammatee tiraasii godhatee akka haadha manaa isaatti ammatee rafuta jechuudha. Silaasa kanatti dhaloon nama jiru kun gabrummaa mitiiti maqaa gaan jedhamu bara isaatti ka'uun qabu ture. Warri Amaaraa Finfinneerraa nama muqqifame lafa naannoo Oromiyaa keessa ta'anii ajjeefamanii Amaaraatu ajjeefamee jedhu. Oromoon hangarraa naannoo Amaaraa galee Amaaraa ajjeese jira taanaan fidaana agarsiisaa. Kan jarrin duune hin qalamne jedhanu naannoo Oromiyaa keessa ta'aniitu. Nuti garuu naannoo Oromiyaa keessatti ajjeefamne osoo hin taane lafa abbaa keenyaa lafa haadha keenyaa. Maalti? Baay'isanii cibsanii nu qalanuuti. Guyyaa gaafa nama tokko lama nama lasa deejjesa waa tokko hin godhanu. Inni dandeessa taanaan dhaloota furmaata fidu ta'e dhaloota guyyaa lama sadii irraa boossee galtu hin ta'in. Kanumaan siniin jechuu barbaadan kanarras hin duukaa haasa'u. Okay. Wanni inni jee sirriidha. Waan tokko waan ati dogongorteetu jira jechuudha. Namoonni hedduun aannan akka itti na fudhatan beekuu baadhullee garuu akka itti naagaleen isinitti dubbadhaa jechuudha. Maakiin atillee callistee ture kan jette maakiin amata meeqa guutuu kophaa isii iyyaa turte baay'isawee dhugaa dubbanna kan dhugaa beekuun dhugaa beekaa jechuudha. TikTok kanarratti hanqa namni maraattu naan ja'utti warri akkaawuntii gurguddaa akkaawuntiin keenya nu jalaa gubataa yoo waan afaan Amaariffaa waan qabsoon yoo dubbanne nu jalaa gubata jaanii afaan cuqqaallatanii ta'an maakiin ol kaaseetuma gaddeebi'aa jirti ammallee jechuudha. Ol kaaseetuma akkaawuntii kiyya meeqan dhabaa jira jechuudha. Akkaawuntii miti lubbuulleen hin dhaba jeeti kan inaan dubbachaa jiru. Sigalee miti akkaawuntii na jalaa gubanii maakiin qabsoo dhaabdee warri jiru kan immoo kuni siyaasaadha. Akkaawuntii na jalaa gubanii maakiin qabsoo dhaabdee jirti waan jaamu tokko eegalamee jechuudha. Sigalee sani jechuudha. Aan takkaa uummanni kiyya rakkatee osoon hin dubbatiin aan dhaloota bubbee keessatti hin lakkaa'amu. Aan silaan kophaati Oromoo bilisoomsatee guyyaa takkatti Oromoo bilisoomsuun hin danda'a. Garuu kophaa kiyyatti iyyee wannan fidu waan hin jirreefin callisee isin laalaa jira. Kophaa kiyya maal fiduu danda'u maal fiduu hin danda'an. Ammallee kophaa deemurra waloon deemuu wayyaa jeetiin isin